Raayyaan ittisa biyyaa kaadhaa kun karasaasa kadhatuu miti ufiin oomisha. San qofaa miti. Xiyyaarolee kaleessa guyyaa malee halkan hin dhukaafne yookaan hin deemne kan addunyaa irraa bitan ufiin halkan illee akka deemuuf dhukaasuu fi tankaan fudhatu godhatee warra tolche jechuudha. Raayyaan kun ammallee akka tilaalte sanii miti. Akkuma tuu asiin dura jette. Inni dagattee jawwee raayyaan ittisa biyyaa kanadhaa kan Oromooti. Saboonni biraa keessa hin jiran. Jeneraalonni Oromoodha. Wanni hundinuu ati kaayette san. Kanaan maaltu oliif fidere? Oromoo yoom takkaa raayyaa ittisa biyyaa ka Oromoo jedha yookaan ammoo akka isin jettan sanitti raayyaa ittisa biyyaa ka Islaamaa ka jedhan san hin ijaarre. Kunillee kijibaa sin jedha. Jawwi jedhame qondaalota sabaan Tigree keessaa yaasuun kanneen biroon bakka buusuu bira kan darbe hin turre. Jijjiiramni humna namaa haaromsa waraanaa barbaachisu keessaa isa tokko malee gahaa miti. Haaromsi imaammataa yookaan poolisii fi akeeka loltummaa yookaan indoctrination hedduu barbaachisaadha. Kun hin taasifamne. Bakka haaromsi sirna qabeessaa hin geggeeffamanitti lolli Tigraay dho'e. Raayyaa imaammata ifaa hin qabnee fi akeeka loluuf irratti hubannoon gaan hin kennaminiiftuun lola san seene. Bu'aan isaas gaagama hamaa ture. Duula jalqabaatiin olaantummaa argatee Maqalee to'atus injifannoo. Ifama qilleensa citee qilleensi deebi'uufin maal jedhe lola sanuu jedhe. Lola sanuu yoo yeroo duraallee mataa isii dha'uu fi yoo dhaabaa deemnoonni dheertuudha. Lola sanuu yeroo duraa hirriif injifate malee maa'ii tiipillee fi injifate jedha jechuudha. Kijiba sunillee. Tikfatee turuu hin dandeenye. Lolli babal'ataa waan deemeef humna lakkoofsaa fi hidhannoon irra xiqqaa ta'een mo'ame. Meeshaalee gurguddaa irraa fudhatame. Akkasii jedhan lola san dhagaa qabaasitti Oromoon. Namni Jawaar deeggartullee lola sanii humna xiqqaadhaan waraanni Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa injifatame jedhan akkasii laala namoonni kun akkanatti kan ijaan qabanii odii gadi isin oofaa turan kijiba addunyaan agartu TPLF yoo injifatte mee waan biriin dhandhama dheeroo kaasaatii isin jalaan saammadhu yoo injifatte eessara waraanni injifate sun humna xiqqaadhaan waraan raayyaa ittisa biyyaa kana injifattee jedhe jarri meeshaalee gurguddaa harkaa fudhattee jedhe. Meetti hubate jawwee akkanatti rabbi nama salphisini. Qilleensa iccita yeroo garii inshaallah qilleensi naa dhufuuf. Soo kanaafuu wanni Oromoon asirraa hubachuu qabdan namoonni waa hubachuu adda baafachuu barbaadaniif wanni kun wanni isiniif. Dabalataan qondaalonni sadarkaa giddu galeessaa kan sarara jalqabaa irraa lolchiisan kan milkaa'ina raayyaa tokkoof barbaachisoo ta'an kumaatamaan dhumatan. Qondaalota leenjii fi muuxannoon jara san bakka bu'an. Eenyu fa'a? Jawaarii adda gaafannee baluu siin himan. Raayyaan ittisa biyyaa dhumatan eessatti? Reetii TPLF akka asirraa baqattu kan addunyaallee beektu. Warri Rippaabilikaan gaaddi ni beektan. Inumaa kan jedhee innillee iyyaa ture. Eessummaan isaa wajjin. Kan addunyaallee jettee haga Ameerikaa irraa baatutti iyyaa baate kamii raayyaan ittisa biyyaa keessa Rippaabilikaan gaaddi Jawaar mataan isaa maal jedhe? Rippaabilikaan gaaddii ofii leenjifate 4 kiiloo baasuudhaani uummata fixaa jirti akkasuma gartee warra Tigraay guututti raayyaaf kaan illee fixaa jirtee jechuudha. Dhugaa bukkee irraa kaafte akka gaariitti. Qilee mara jarri seentee bakka kaleessa gaafa dargi qilee qottee jarri beektu hunda ijoolleen mammagaalan Itoophiyaa asii hidhatteeti qilee keessaa guurte Jawaarii waliin hidhaa turte jechuudha. Jawaar mataan isaa hin gaggabe gaafa mana hidhaatiitti fidan. Jawwee maa akkas eenyu meenaa jeneraal eenyu du'e. Kun eenyu ajjeefame irratti horii agamni ni jira. Akka teette sanitti Tigreen ni haftee maan dubbatin. Haga cabsaa ilmaan Oromootu biyya bulchaaf jettu meetii adda eenyu maqaan isaa hattuun sukkaaraa fa'a. Eekaa kana ibidda si qabaami. Meeti warri kaleessa ministeerota meeti jeneraalonni Tigreedhaan hafte eenyu jiraadha. Hagamtu jira nama barshanjaa torba yoo guddatte 10 baran. Hundi isii gaafas biyyeen isii nyaatte jechuudha. Waraanni sun guutuun isaa gartee gaafas Itoophiyaatti harka ol fuudha akkasitti dhumate. Hadha namni 300 yoo dhumate harka isa irraa harka 9 raayyaa ittisa biyyaa warra akkasirra shanee seekko ture fa'a. Mabaraqii daqiiqaa 45titti gartee warra gara biraatii dhufee kan waraana Tigreen ta'in Amaaraaf Oromoof Tigree daaraa goonee jedhe. Dubartii harma muranii kaan taankii irra oofanii akkasii fixan jechuudha. Kummaas itti mul'atin. Biyya tana bara Itoophiyaatti himachaa jirta. Ilmaan Oromoo illee Oromoo jettee. Addas isaanii injifannoo isaanii nu labsuu barbaadda. Qabrii keessaa kaaftee tana laalu wanni kan nama kanatti duulluuf jechuudha. Kan horachuu waggoota hedduu fixa. Hanga ammaattis bakka buusuun hin danda'amne. Lolli Tigraay haasa hedduu fixaa gammaatiif bakka buusuu hin dandeenye jedha. Inni ka beeku jeneraalota Tigree nafxanyoota malee ka Oromoo kanan beeku. Warri kaleessa illee Itoophiyaa tallolee jiraachisee jeneraalota Tigree sabaa sablammootaati. Jaalattee jibbitee Jawaar Mahammad. Tuffiin ati qabda Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa fa'aami. Tuffiin ati qabda jeneraalota keenya Yilmaa Mardaasaa fa'aami. Ilmaan Oromoodha. Gartee kutaa 11 keessaa ta dhufte. Gaafa Haile Sillaasee illee jeneraalonni 35 ilmaan Oromooti. Gaafa Dargii illee jeneraalota 10 malee guutuun ilmaan Oromooti. Ni beekanamuu jechuudha. Adhallee jeneraalota keenya san jechuudha. Gaafa TPLF olaantummaa nama duratti as baastee deemaa turte. Biyyeen isii nyaattee jirti garuu. Tuffii fi akka diqqeenna Oromoo qabdu adhallees keessaa mul'atte jechuudha. Saree shimbirti baara fincoofte jennaani
baarna jiseessuu miti diqqeenna isiitii jedhan san jechuudha. Wanni ati fidduu goota akka illee jirtu saba kana xiqqeessuuf jeneraalota keenyaaf gootoowwan keenya xiqqeessuun jagnoonni Itoophiyaadhaa daangaarradhanis dhaganii bakka jedhanis caqasaa jiran si dhagaa jiran. Gootoowwan Itoophiyaadhaa si dhaga'u jiran jechuudha. Haga isaan xiqqeessitu. Haaromsaa hin arganne jette. Inumaa warroonni ati faarsitu kakalee sun warroota gartee teekinooloojii hadhaa kanaan waan takka illee afaan waliin beekne ture jechuudha. Jeneraalonni hadha jiraniif raayyaa ittisa biyyaa hadha jiran warra ga'umsa gahaa qaban. Jawaar Mohaammed Itoophiyaa keessatti akka Riippaabilikaan Gaardii dhageettee Ameerikaa fa'aa yoo taate malee maan dubbanne dhugaa. Kanas si gubaami. Yes Itoophiyaa hadha Riippaabilikaan Gaardii qabdi. Biyyoota guddatteen qixa. Itoophiyaan hadha teekinooloojiidhaan addunyaa waan Ameerikaan qabdu Raashaan biyyoonni guddatan qabdu qabdu. Maas ittiin mul'atin. Mooraa hadha raayyaa ittisa biyyaa ijaaree laal Jawaar. Hin jijjiiramne jettaan. Agartee as karaa Shoomeed akka ijaarame kan humna baaraa. Warra teekinooloojiin addunyaa keessatti mooraalee akka Ameerikaa fa'aa akka ijaarame jechuudha. Kan sochiin lafaa yoo dhufe teekinooloojii fedheen infoormeeshinii guutuu akka biyya guddatteetti kennamu dalagan. Nama dhiisiman waajiroon mana kaleessa gartee jiraanoti faarsitu keessatti bakki surree isiin itti afattuu fi bakki itti nyaatti bilcheeffatu tokko sanii miti jechuudha. Adda bahe Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa waajira ofiif danda'e qaba. Yilmaa Mardaasaa fa'aati teekinooloojiidhaan adda gartee. Kanaaf garaa si gubee hadha ilmaan Oromoo duratti as yaa'uun warra sabaan Tigree ta'e keessaa baasanii warra kaan ol naqan jettee dubbadhu Oromoo ol naqan jedhe Oromoo ol nanne. Nu harka jirti biyya alhamdulillah rabbil alamin balleessinus tolchinus nu harka jira. Tolchinee Itoophiyaa sabaa sablammootaaf warra kalee biyya tana diigee waliin bulchinaa jechuudha. Kana garaalleen si gubatu garaa lafarri gadhu. Yes Oromoo bulchaa jira. Bakka hundanuu harkaa qaba. Saba kaawwan gadariineetii miti. Tolchinee itti kennina. Abbaa biyyaati gootummaa qabna. Jagnummaa qabna. Itoophiyaa nuti ijaare lafee teennaan gartee dallayamte kaleessallee. Hin agarree gaafa gartee aduwaadha. Dhaqi ilaala. Faradoo Oromootii fi gootoowwan Oromoo kakalee awwaalan wanni garaa ibidda isinii qabee abbichuun gabbaase faradoo Oromoo illee siidaa isaanii gayyaasee hadha maqaan jagnoota kennaa gabba'ee jechuu gartee balbala faradootiin balbala gootoowwan kennaatii fi adawaa 00 jedhanii kaasan seenaan Itoophiyaadha akka haarawatti Oromoon hadha takka jettee eegalaa jirti gartee jagnummaan kana caalee hin jiru gartee kanaan beekama akka lee qotanii awwaaluun hin jiru. Itti fuufi jawwee. Asa araaraati yeroodhaaf dhaabbatus raayyaan ittisa biyyaa garuu hara galfatee of ijaaruuf carraa hin arganne. Lola Oromiyaatti taasifamee tureen dabalatee naannoo Amaaraatti waan dho'eef garas bobba'e. Wal waraansi lamaan kun hanga kijiba. Raayyaan ittisa biyyaa shaniif naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatiif duule takka illee hin jiru. Maa kijiba namtichi kun daalacha kijiba. Na uffolcha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraatiif duuleef shaniif duule tokko illee hin jiru. Durriyyee yeroo siin goda keessaa ol yaatee baatu raayyaa ittisa biyyaa keessaa namni murtaa'ee dhaqee itti dhukaasee jira. Ari'ee godaddachaasee jira. Raayyaan ittisa biyyaa duulee takkaa bakka itti duulee osoo hin cabsin hin galle. Yeroodhaaf araarri bulle jettee yeroo fi miidhagu araarri. Meetii hadha TPLF. Warri ati faarsuu barbaaddu sun yeroo araarri bu'eettu suni isiimii TPLF hin qotee dhaabbichuun siidaa dhaabeef jechuudha. Adda Geetaachoo Raddaa fa'aati kun galaniiti harka keenya keessa jiran. Leetar jeneraal Tsaarqaan fa'aati la jeneraal jajjaboon isaanii kan jiran. Hundi siitu gartee akka bishaan gindoo irraa gartee asii achi raafamaa jiran jechuudha. Hattuu akka keetiittu gartee jeneraal Tsaarqaa jiraanii eenyuun fa'aati. Naayima maqaa isaa Gabratsiyoon. Gabratsiyoon akkuma kan kee uummata Tigraay dhiiga isaanii gad naquu mi'eeffateef dhiiga namaatiin jiraachuu barbaadu qofatu olii gad dhawamaa jira malee hundi siitu gartee hadda harkaa bichuu jirti jechuudha. Wanni jiru takka illee hin jiru. Araaraaf yeroo hin bu'e illee hin jiru. Ameerikaa afoo ba'ee kadhatee abbichuun salphisiin uummata kan nu gargaaraa ture irraa dhaabbatan. Araarri yeroo hin jiru kana ilmaan daa'ima illee ni beekti gowwaa akka keetii soo malee Oromoo sobuu hin dandeettu. Ifa sitti namaachi. Kabajaan taa'i waan biyya kanarraa dhiisi jenne kabajaa Oromoo sii qabdu ofirra qabii taa'i jenne diqqeenna Oromoo fadha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa Oromoo Yilmaa Mardaasaa fa'aatii Oromoodhaaf Jeneraal Abdurrahmaan fa'aa Oromoof Jeneraal Jamaal fa'aati Jeneraal Mustafaan Jeneraal Gartee Abdataa Shuumii fa'aa kanneen ibida si qabaami. Jale kantiibaan hadha Oromoodhaa kanneen ibida si qabaami. Yes ta'ullee qaba. Itti fuuf jawwee. Kan Tigraay san dhageettii dhabus raayyaa ittisa biyyaa miidhaa dabalataaf saaxile. Kunis lola naannolee fi saboota gurguddoo lamaan miseensi raayyaa keessaa dhufe keessatti geggeeffamee ta'uun qoqqoodamni sabummaa akka hammaatu taasisee jira. Waliigalatti yeroo ammaa raayyaan waldhabbiin qoqqoodamni sabaa dhalate takka illee hin jiru. Amaaraaf Oromoo lol dhageettanii hin fiddu tanallee siin milkooftu. Qoqqoodominni saba lamaanii kan jette hin jiru. Saba gugurdaa keessaa raayyaan ittisa biyyaa dhufe achi keessaan dhufne raayyaa ittisa biyyaa guutuu Itoophiyaa keessaa dhufe jawwee. Tokkoffaan uummata Oromoo kuuwwan sabaa sablammoota.
Warra naftanyaati baantu anan beene lammaffaa ta'uu nagarre. Ana dhugaa sitti hima. Ol harkisuu barbaaddaami. Warri kasii waliin kalee naftanyaa ta'e galuu jirti marti. Ilmaan Oromoo hedduun naftanyaa ta'e galte amma. Ilmaan Sidaamaa hedduun naftanyaa ta'e galte. Ilmaan gar Somaalee hedduun naftanyaa ta'e galte amma Somaaliin jette fuul Oromoo Beenishaangul hedduun naftanyaa ta'e galte. Isin galee Raayyaan hedduun naftanyaa ta'e galte. Hundinuu warri kaleessa an Amaara jedhe an Oromoo ani Guraagee an Walaayittaa an Kambaataa an Somaalee jedhee jira. Mangistuu Hayilemaariyaam waan jirtu lafa waan bireen naqin jawwe amma. Kanaaf dhugaa jirtu lafa gakkaa'e wanni si gubdu tanaan aymatu hin dhufan lamu. Majority rule, minority right. Uummanni guddaan biyya bulchaa mirga uummata xiqqaa eega daandumatti. Ibaluufaa akkasii kaleessa asii dhaqeetiin naannoo Amaaraa maal nuun jedhe baddaar gaafa dhaqe. Uummanni Amaaraa Oromiyaa qofa keessa miiliyoona 11 jira jedhe. Kanaaf naannoo Oromiyaatitti pirezidentiin naannoo Oromiyaa bakka obbo Shimallis jechuudha. Yookaan Amaaraa yookaan Oromoo ta'uu qaba. Dura ta'an Oromoo ta'e itti aanaan Amaaraa ta'uu qabaadha jawween keessa. Maaliif inni illee karaa eenyu keessan sanii deema eenyu keessan naannoo Magaasaa Lammaa Magarsaa Oromoon Itoophiyaa bulchuu hin dandeettu. Dura naannoo Oromiyaa bulchinee waggaa 20-30 duuba federaala ol guddan. Gaafa maal ta'an birrii argannee barannee kutaa laakkoofne gaafa Amaaraaf Tigiree qixxoofu. Osoo nu jiraachuu baattanii qaatu nu gurgurtanii bara. Kan Itoophiyaa kana Oroomsi gahaan hin godhamineef kan wal waraansi waggaa 7 humnaa fi hamilee buuse kan ilaalchi sabummaa fi biyyummaa harkaa wal dheetuu jira. Laamsha'inna kanaaf ragaan Raajatti biyyaan dhageettanii kalaamshay laamshoo raajatti biyyaa jawwe yoona hattifatee gartee ijoollee ati gaaratti ooftee ijoollee Kiristaan Taaddalee gaaratti ooftee bar shanee dhufte faannoon dhufte jettu raajatti biyyaa bar jettee ijoolleen bal'aas diqqeennaaf salphina keessan goote hamileen bu'e eenyu hamileen bu'e ijoollee gaara keessa deemtee akkasi dhiichistu sani ta warra ati faarsituuf jabaadhaa beekumsa qaba dandeettii qabatu san qilee keessa daadaan guurte saniin hin ajjeefne bara osoo warra jara taatee Oromoon akkas goote mataa nu dhoofti. Tigireen gaafa jamaan roobalee bar mataa irraa muraanaaf ilaale Mallas Zeenaawiidhaan. Abbichuun kan itti qabaniitti fidan gabbisee si wajjin mana hidhaatii gadhiisee ba'aa deemaa isiniin jedhe isin jalallee jagna akkasii agartee Oromoo. Osoo isin taatanii qaltanii dhiiga nu dhugdan. Ni fanniftan jeneraalota keenya dhaqi Araakiloo Andina Paarkii dhaqi ilaal jeneraalota Oromoo viidiyoodhaaf suuraaf sagalee wajjin. Waan dalage Mangistuu Hayilemaariyaam waan dalage Mallasiin keessan. Waan dalagee Haile Sillaaseen warra gartee dhiiga ilmaan namaa gannaqe biyya tana diiguudhaaf gartee raayyaa ittisa biyyaa taankii irra oofee fi harma shamarran waraanaa mure maal godhe isin wajjin gadhiise siyaa caaluu ajjeese wajjin isin maraa qixa isin gadhiise waan isin gadhiise beektanii eessa abbaa keessanii dhaxxaniif adda mana murtii isin kaleesse bitamtuun akka keessanii waggaa 5 itee isin gadhiifti. Namuu hidhamee manni murtii itti murtaa'e seeraa isin gaafachuu hin danda'an. Ni beeka waraabbichuun waan dalagu. Guyyaa intarpuuliin dhuftantu jira. Inni afaa dhiigni qotee bulaa kennaa kaadha. Arsii keessa reefi ajjeesanii ala darbisiiftanii ala darbaatanii uummata fincilee akka oofaa jirtan. Kaadha qotee bulaa kenna gartee milishaa irraa eegaltanii kaabineef kaadiree hattuu wajjin ministeerotaaf abbootii qabeenyaa wajjin uummata fincila mootummaa kan akkaasu biyya teenya diiguuf isin daladdan kana lafatti hafaseetanii galmeerra isinii ta'e takka takkatti adda inumaa raayyaa ittisa biyyaatiin akkasitti kaamileen bu'e. Siseetaa gagartee 9 du'a jedhee asirraa baqatee kunnoo Jarmanii nuuf dhahe 9 du'a jettee raayyaan ittisa biyyaa akka ilaalte sanii miti. Oromoon ati tuffatte akkasii. Akkasii madda Oromootu ajajaa. Hamilee cabsitee Amaara nurra kaasuu, Tigiree nurra kaasuu, sabaa sablammoota kaasuu barbaaddaan ayisaa akkaalle hin dandeetti. Leencichi osoo bakka tana dhufne isinitti Oromooti yana jalaa yaadda hinaa jedhe abbichuun gartee yaa saba ko. Lachittuu beennanu qalamaanillee kilaashiinillee gartee sammuunillee dalaguu dandeenya qawweenillee jedhe gaafuma duraa gartee lachiinuu dhukkee isinirraa kaasaa jira. Kalaan salphaan loltoota Oromiyaa fi Amaara keessatti riphee loltoota lakkoofsaa fi hidhannoon isa hin gitre immoo yaa gabaabdutti qilleensatu waan olaa hodhi jiraan dha. Haga addaatti shaneedhaaf faannoo humnaan isan ginne yookaan waliin qixxoofnee mo'amee harkaan qabamee deemaa jiraa jedha. Homaa sitti namne. Homaa sitti namne daladde adda eegabbaatee dhaadachuu deemtaan eessatti mee fidi. Reenjalii horirraa mulqitanii ol uffistanii tuma teettanii galgalaa ganama lafa dhiittanii. Faannoo waraana gasgaa harkaa qabaatii qayyimisqalii kennattee gaafa dhaqan namjaa motorba madoo fuutee. Amaa fi dhibbatamaan booji'amaa ooluu isaati. Kanaafuu Itoophiyaan yeroo kanatti waraana amansiisaa shaleen maan fidiin jawaar bakka tanatti gaafadha jawaarii. Reet kiroosii kennitaa jette kennaa jette maqaan isii faannoon.
Gaafa reet kiroosiin dhaqe nam torba moo gamna namaa jalan. Nam torba saddeet madoo. Mooraa dhattee kan itti dhukaaste kennite jechuudha. Nam tokko ka fayyaa harkaa qabu hin kennin. Reenjarii itti uffisanii akkasiin dura shaabiyaan wayyaaniin gootee salphatte. Wayyaaniin hagas geetsu akkas rabbisii salphisee hagas boojine akkas goone taankii gubne jette gaafa araarrii bu'ee waan kennitu dhabdee jechuudha. Bakki tun dabree jira. Namni boojama barooraan hin boojamu. Kunoo karaa shaafaa boojama gartee karaa shaa kan Yuukireen Ameerikaa tuni boojama ka biriin addunyaa kana gubbaa tooppi ka ta'e. Waraanni waa sadii ni qaba. Du'uu madaa'u boojamu. Eessatti illee qabu. Maaliif lola? Abbaan irraan yookaan ajjeesaa yookaan ni boojaa jechuudha. Yookaan ni madeessa. Kana beekamee seename jechuudha. Lolli ammallee yeroo kaan ni cabsita yeroo kaan ni cabta. Kana namni hin beekne wallaalaa qofa jechuudha. Tere namni kana hin beekne wallaalaa qofa. Lola ni injifadhaa qofa hin dhattu. Ni injifatamta ni injifatta. Garuu hagana guutuu adda ijoollee shareedhaaf faalluu bar mootummaa onnar qabeef ganama takka haxaayachi keessaa baasa. Uummanni kun hin dhumatiniif xiqqaa guddaan shaneef faalluu gargaara. Yoo dhaqe kana guutuu fixuu qaba mootummaan kun. Federaala yoo gadhiisan bartaphaa amma namni kijibu kanaan. Ka deeggaruuf ka gaara jirullee walitti qabee haxaa'ee lixaan waraanni kaa heeran qabu dhayii malee balleessii malee. Heerri ittiin gaafattullee hin jiru. Deeggaraa taanaan namticha qawwee fuudhee nama ajjeesu walumaan ajjeesa. Obboleessaa du'aa jira kabadaa hojjira raayyaa ittisa biyyaa bara. Mataa sirraa buqqisa ebalu deeggara mataa sirraa buqqisa malee fuudhee mana murtiis hin geessu. Eenyu bada gaafas aayyooteen wallaalaa keenyaa dhagartee qawwee fidhaa jiru kana. Dhagartee nyaachifatee qawwee afaan kaatee taa'u kan afaanii ol dha'uu taati dubbiin. Fayyaalessaa intarneetii gubbaan nama arrabsoon agartee ka galgalaa ganama suuraa jaraa fuudhee waliin deemu kan kennas telefoona jedhanii adda teekinooloojii rakka qaba mootummaan suuraa namni tunuu qaba raayyaa ittisa biyyaatti kenna ila kunillee shani kunillee faandoo kunillee balu jedhanii dhaqeen mataa irraa guuraa jechuudha. Gaafas illee akka udala harree tokko fayyusi. Akka dhiiraa baradha osoo dhuftanii biyya kee jiraattanii uummata kana fichisiistanillee isinitti hin dubbanne. Teessanii firaasha gaariirra farshoo teessaniif dubartii teessan ammattanii dabartee mana farshoon kam jettanii bashannanta olii gad deemtanii jechuudha. Ilma hiyyeessaatii fi aayyoon teenya biyya keessaa buutti. Uummanni keenya gartee oollaa bullaa jedha namni gurguruu eegale biyya keessatti. Jazaa tana rabbiin ni dhiisa seetanii. Jazaa tana kaaliqu samaawaatu lafa gataa wallaahi akkuma hadha salphattanii huccuu keessatti dhumattan salphachoo yaatan. Tuntoo baallee isin dhaqqabdu bara dhiigalma namaati gaa. Saba kana guutuu alfachuu dandeettanii gumaa kafaluu dandeettanii. Aayyoo bu'aa jirtu tana gumaa kafaluu dandeettanii. Aabboo bu'aa jiru gumaa kafaluu dandeettanii aayyoo gudeedan. Aabboo ajjeefame. Hadha bineensi nyaataa jiru kana. Irdii namaa hadha nyaachaa jirtan tana. Eenyus jalaa fi jawaar mamar raayyaa biyyaa seera ministeerri jeneraal uummanni Oromoo soo giddaan bitamettee saba kana irraa baane nu akka keessan garaan nu hin danda'u yeroo isinitti gartee waan ilmoon nama diinni keenya nuun hin jenne waan jawaar ilmaan Oromootiin jedhe. Hadha illee diqqeenna keenya faannoon jabdu shaneen jabdu shaabiyaan jabduudha Suudaan jabdu Suudaan lola keessatti isin gad dhufu deema bara. Suudaan fa'a duuba jiraa jedha bargartee wannaa. Suudaan qaltee wal nyaattu tana nuuf faarsa jawaaradha. Isin galee asiyaasiin nama waliin jiraa jedha. Abiy Ahmed Aliidhaa dippiloomaasiin qabu namni waliin jiru adda jiraa jedha. Hagana takka saba kana xiqqeessan tuuffatan gartee. Hanni keessan dhugaa jawaaronni harkanii guyyaa akka odaan harree olii gaddeemee iyyuu maal beektu kalee waa dalagee jedhee Oromoo kijibe. Namni waan san dalagsiise abbichuudha. Ka ofii godhachuuf fiigaadha. Akka godhee Dr. Abiy Ahmed Aliidhaa karaa irraa qabee hawwiin isaa gartee gaafas jawaar akkas dalagee jedhee martuu harkadha miti. Namni isin dalagsiise guutuu keessan lammaa irraa eegalee abbichuudha jechuudha. Hunda keessan. Isin galee dhiiraan hin taphatinaa jagnaa hin taphatinaa kalee adda nu nyaachaa turtanii nadhii gammadaa fa'a Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'a adda nyaattan kalee hadha abbichuun nyaattan dhiira cinaa jira. Yeroo dhiifnuu miti hadha. Dijiyyaasuu kalee nyaattan hadha abbichuu. Muradhaa garaa keessan. Haga lubbuun teenya jirtu akkuma abbichuun jeelachinuu dandeenya gartee. Qalamaanillee kiraashiinillee. Alhamdulillah rabbii haga nu qunnamsiisee irra nu dhaabe jechuudha. Isin galee nyaachoo iddaan hin nyaattan leencicha kana. Dhaaba itti taati Oromoo illee nadha. Oromoo Amaarri isin jala fiiddan sun Tigreen isin jala fiiddan sun wallaahi abbichuu waliin dhaphaataati hadha. Warri abbichuu nyaachuu deemu naannoo Amaaraa keessaallee warruma akka simaaf jawaari warra gartee mishiinii charchi takka barattan. Warruma mallas guddifateef gartee dargii Hayila Sillaaseen guddifate warra abboonni isaanii ergamaa turteetu hadhallee abbichuu nyaachuuf fiiga malee uummanni argee jira hadha. Qotee bulaan keenya argee jira. Fidaa isaaf ta'a uummanni Itoophiyaadha. Sirriitti hin fakkaatin.